Maqabbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyoon tokko amiin. Jaalatamtoota maatii waaqayyoo hundumti keessanuu gara chaanaalii keenyatiin kan nu daawwachaa jirtan maqaa waaqayyootiin nageenya waaqayyoo isin gaafadhaa. Akkam turtanii akkam yoo nageessan waaqni abbaan keenya galateeffamuun amalasaa ulfeeffamuun amalasaa kan ta'e gooftaan keenya fayyisaan addunyaa maqaan isaa kan ulfaateef kan galatoome haa ta'u. Deessuu waaqayyoo kan taate qulqulleettiin kennaan fannoo jalaa haati keenya dubaroo maaramii maqaan ishee kan ulfaateef kan galatoome haa ta'u. Ergamoonni toloonni qulqulloonni wareegamoonni yeroo hundumaa waa'ee keenya kan kadhatan kawwaalota garaagaraa keessa kan jiran abboonni toloonni addunyaaf kan kadhatan kan nuti hin beekne kan isaan nu beekan maqaan isaanii akka kennaa isaaniitti kan ulfaateef kan galatoome haa ta'u. Egaatii maatii waaqayyoo guyyaa kana kan nu ga'e waaqayyoon abbaan keenya sa'aatii kana eebbisee kan nu kenne maqaan isaa kan ulfaateef kan galatoome haa ta'u. Hordoftoonni chaanaalii keenyaa gara Yididiyaa istiidiyootiin kan nu hordofaa jirtan hundumti keessanuu maqaa waaqayyootiin galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Sagantaan nuti qabannee ta'uu gara keessanitti dhufne sagantaa bara yookiin bara haaraa yookiin jala bultii bara haarawaati. Baga jala bultii bara haarawaa kana geessanii akkasumas ji'a Phaagumee yookiin ji'a Qaammee kan jedhamu kana baga geessan hundi keessanuyyuu isiniin jechaa ta'u baga jala bultii kana geessanii waaqayyoon keenya ka jala bultii kanaan kan nu ga'e akkasuma ayyaananis nu tiksee nu eegee iddoo garaagaraatti biyya namaa kan jirtan obboleewwan keenya waldaa hafuuraa garaagaraa keessa kitteessanii kan chaanaalii keenya kana hordofaa jirtan sagantaa keenya kana nu faana qooddachaa jirtan ammas bara haarawaa tiksee nagaan sanaa ga'u isiniin jechaa sagantaan nuti qabnu keessummaa tokko qabannee isiniif dhufnee jirra. Keenya barsiisaa daaqoon faarfataa Abbaa Joobiree jedhamu. Ayyaanni Phaagumee maalidha? Ji'a kana keessa maaltu ta'e? Ji'oota kana keessa akkamitti akka ji'a tana guyyaa shanan kana maaliin akka dabarsuu qabnu barumsa gabaabaa baay'ee ibsa guddaa nuuf kennu waan ta'eef kallattumaan gara isaaniitti isin dabarsina. Nagaan dhuftan barsiisaa keenya. Kallattumaan gara sagantaa keenyatti isin simanne nuuraa isin jenneeti. Maqaa Abbaa kan ilmaa hafuura qulqulluu waaqayyo tokko ameen. Waaqayyoon keenya waaqni abboolii waaqni qulqullootaa waaqni ergamtootaa badii cubbuuf dadhabina keenya osoo nutti hin ilaalle yeroo kanaan kan nu galanni baraan gabaraatti isaaf haa ta'u ameen. Akkasumas deessuusaa kan taate haadha teenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamii ergamtoota wareegamtoota qulqulloota hundumaafuu waaqayyoon akka isaan kabajeen isaaniifillee galanni fi kabajni haa ta'u. Hundumti keessaniyyuu egaa baga waaqayyoon jala bultii bara haaraa bara araaraa bara 2014 isin ga'een isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan egaa har'a keessummaa ta'e karaa istiidiyoo Yididiyaatiin waa'ee ji'a 13ffaa yookaan immoo Phaagumee kanarratti ibsa tokko laachuudhaaf garanatti waan naaf hirtaniif isinillee galatooma isiniin jedha. Egaa kanumatti aansee ibsa jalqabaatiin Phaagumee kan jedhamu kun maalidha? Jiini kun maalidha inni? Hiika maqaa isaarraa eegalee akkamitti dhufe hoo kan jedhu kana kan wajjiniin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa akka biyya keenya biyya Itoophiyaattis haa ta'u akka mana kiristaana ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaattis haa ta'u waggaan tokko ji'a 12 qaba jedhamee beekama. Guyyoonni 5 yookaan immoo gaafa bara Yohaannis ta'e immoo guyyaa 6 oola. Bara Maatiyos, Maariqoos fi Luqaas Phaagumee kan jedhamu kun guyyaa 5 kan jijjiiramu. Bara immoo Yohaannis ta'e immoo guyyaa 6 kan jijjiiramu jechuudha. Innis lakkaawwii mataa isaa waan qabuuf egaa Phaagumee gaafa jennu
akka Itoophiyaatti ji'a 13ffaadha jechuudha. Ji'a 13ffaa jedhameeti kan beekamu. Hiika maqaarraa gaafa laallu immoo maqaan Phaagme jedhamu kun nu immoo baay'inaan akka keenyatti qaamillee jennee itti fayyadamna jecha dubbii kanaatitti. Phaagme kan jedhamu kun afaan warra Giriikitiin gara afaan keenya afaan Oromiffaatti gaafa hiiknu immoo Phaagme jechuun ce'umsa yookaan immoo afaan Amaariffaatiin mashagaagaraa kan jedhamu sana jechuudha. Ce'umsa jechuudha. Hiikaan isaa kallattii karaa biraatiinis hiikuun hin danda'ama. Inni kallattiin Phaagme jechuun ce'umsa jechuudha. Egaa innis hiikasaa kana gaafa ta'u gama biraatiin immoo yeroon kun yeroo addaati. Maaldhaan fakkeeffamaa yeroo dhufeeti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ilata mitsaati kan jedhamu saniin illee ni fakkeeffamaa jechuudha. Sababbiin isaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma dubbii macaafa irratti dubbatame lafti samiinis ni dabarti. Kan hin dabarre immoo Waaqayyoo fi sagalee isaadha jechuudha. Waaqayyoon lafaa fi samii kana dabarsuudhaaf yookaan guyyaa dhumaa sana dhufuudhaaf Waaqayyoon lammata murtiidhaaf waan dhufuuf guyyaa sana fiduudhaan duratti Waaqayyoon yeroo itti nuyi qalbii jijjiirrannu yeroo nuti isa wajjin itti araaramnu yeroo nuti itti gaabbii galuu qabnu Waaqayyoon nuuf laataa jechuudha. Dursee nuuf laataa jechuudha. Ammas kan keessa jiru isuma yeroo itti Waaqayyoon nuuf kenne bargit yeroon keenya hundumtu yeroo itti jireenyaaf yookaan immoo gara Waaqayyootti qalbii keenya jijjiiramuuf nuu kennameedha jechuudha. Egaa akka yeroo osoo dhufaatiidhaan duratti dhala namaatiif kennaman sanitti nutis bara kanarraa yookaan immoo bara moofaatirraa gara bara haaraatti ce'uudhaaf yeroo nuuf kennameedha. Yeroon kun maal kan ta'an yeroo itti gaabbii gallu, yeroo itti namoota gaddisiisne dhiifama gaafannu, yeroo itti immoo ofii keenyallee dhaabbanne akka armimoo sa'aatii mibbaalaalle yookaan immoo yeroo armimoo kan jedhamu yookaan immoo yeroo dhaabbanne itti of ilaallu jechuudha. Yeroo itti guyyoonni 5 yookaan guyyoonni 6 kun yeroo nu itti dhaabbanne of ilaallu jechuudha. Maal of ilaalla? Waaqayyo wajjin hagamiin jira. Hagamiin cubbuurraa of qulqulleesseetiin jira. Bara haaraa kiyya immoo dogongorawwan bara darbee kanarraa baradhe hagamiin of qopheessaa jira jennee guyyoota itti of ilaallu. Guyyaa addaati jechuudha yeroon kun jechuudha. Kanaafuu yeroo kanatti wanni nurraa eegamu maalidha? Tokkoffaa guyyoonni kun guyyaa ce'umsaa waan ta'eef bara haaraadhaaf guyyoota ce'umsaa yookaan ji'a ce'umsaa waan ta'aniif gaabbii galuudhaaf dogongorootawwan keenya sirreessuudhaaf maaliif namni waaqa fi sammuusaa jalaa ba'uu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Waaqayyoon immoo nu fayyisuudhaaf karaa itti inni nu ilaalu waan ta'eef kanaafiyyuu yeroo itti wanta badaa keenya ta'e sana hunda sirreessinee bara haaraa immoo jireenya haaraadhaan adeemsa haaraadhaan jaalalaan gammachuudhaan waan fayya qabeessa ta'een akka deemnuuf guyyoota itti dhaabbannee of ilaaluudha jechuudha. Phaagmeen kun kan nuuf kennameef illee kana addunyaa kanarraa guyyoota kana kan qaban Itoophiyaa qofa. Kan immoo biyya keenya qofa. Akka amantaattis immoo mana kiristaana ortodoksii tawaahidoo qofa kan itti fayyadamu guyyoota kanatti jechuudha. Adda kennaadha. Guyyoonni kun nuuf kennaadha jechuudha. Akkasuma guyyoonni kun guyyoota salphaadhaa miti. Guyyoota salphaadhaa miti gaafa jennu torbeen Phaagmeen kun abbooliin mana kiristaanaattis ragaan macaafa tokkottis akka jedhutti torbee itti samiin banamtuudha torbeen kun jechuudha. Torbeetti samiin banamtuudha. Kadhannaan keenya hundi dhoorkaa tokko malee Waaqayyo bira torbeetti nuuf gahuudha jechuudha yeroon kun jechuudha. Kanaafuu torbee kana keessatti soomuudhaan, sagaduudhaan, Waaqayyoon galateeffachuudhaan torbeetti dabarsinuudha jechuudha. Abbooliin guguddaan tokko yeroo kanatti subaa'ee galan. Subaa'ee jechuun waan barbaadan sana qabatanii Waaqayyo qofa wajjin dubbachuudhaaf of qopheessuu kan immoo lafa namni naman argine keessatti Waaqayyo wajjin haasa'u jechuudha. Kanaafuu banaman foddaan samii ni banamaa jedha gaafa dubbistochi irratti. Foddaa samii gaafa jedhu maal jechuudha? Samiin foddaa qabaate jechuu miti. Ergamtoonni Waaqayyo dhoorkaa tokko malee samiin banamtee Waaqayyo bira kadhannaan nuyi kadhannus gaafin nuyi Waaqayyoodhaan gaafannus akkasumas immoo galanni nuyi Waaqayyoodhaan galateeffannu illee qaxxitaa Waaqayyo biratti nu ga'a jechuudha. Kan immoo amanuun illee barbaachisaadha gaafa akkana jennu namoonni tokkotti gaaffii ta'uu danda'an. Amanuun barbaachisaadha jechuudha. Kuni waan dhugaa waan amanamaadha jechuudha. Kanaafuu guyyoonni Phaagme jedhaman kun guyyaa addaa kennaa keenyaaf nuyi keessatti dhaabannee of ilaalluu fi
isa guddaadhaan immoo itti fayyadamuudhaan guutumaan guututti of jijjiiruu itti qabnu torbeetti of jijjiiruudha qabnu torbeetti of dhaabne wantoota waan hamaataa waan cubbuutaan waan waaqayyooti hin tolle waan waaqayyo hin barbaanne sana itti dhiisne bara haaraa keenya irratti mooyyuu jireenya haaraa eegaluudhaaf guyyoota itti qopheessinu adda ta'ee kan nuuf kennameedha jechuudha torbeen kuni kanaafuu Phaagmeen hiika isaatirraa eegalee kana fakkaataa jechuudha. Waaqayyoon sagalee jireenyaa sana dhageessisu barsiisa keenya dhugumatti barumsa baay'ee barumsa ija uummata keenyatiif ta'uudha nu dabarsaa jirtan baay'ee galatoomadha Waaqayyoon sagalee jireenyaa sana dhageessisu egaati gaafii koo hin xumurre gaafiin tokko hin hafa akka mana amantaa keenyatti ji'a kana keessa ayyaanni ergamaa qulqulluu Rufaa'el ni kabajamaa seenaa baay'ee kan qabu akkasumas dinqiiwwan baay'een ji'a kana keessa kan hojjetaman hawoonni warroonni dhala hin qabne warroonni gurri isaanii duudan baay'een isaanii kan itti banamee fi furmaanni isaanii kan itti argame guyyaa ji'a kana keessa yookiin torbee kana keessa kan jedhameetoo abboonni keenyatti barsiisan waan akkasii ni dhageenyas. Egaati haala kanaan meeshaa kana irratti isin yaadota qabdanii fi barumsa qabdan namoonni baay'een dhaga'uu barbaadu. Kan hin beeknes beekuu barbaada. Gara kanaan immoo namoonni rakkina barumsa kanaa qaban akkasumas rakkina kana qaban jiraachuu danda'u. Yoo amanan yoo dhaggeeffatan isa kana dhugumaan jecha kana dhaga'aniitoo itti amananii fayyuu danda'an. Kanaafidha mee isarratti immoo yaada gabaabsitanii nu dabarsitu. Galatoomii obboleessa koo dhugaadha. Jiini 13ffaan yookaan immoo guyyoonni Phaagmee jedhamu kuni kana keessa gaafni bulii sadii yookaan immoo Phaagmeen bulii sadii guyyaa ayyaana kabaja hangafa ergamtoota qulqulluu Rufaa'eliiti jechuudha. Gama sanitti deemuudhaan duubatti deebinee waan tokko ilaaluun barbaachisaadha. Phaagmeen buliin sadii adda ta'ee guyyaa kabajamu guyyoota waan Phaagmee 5 yookaan 6 jiran keessa buliin sadii guyyaa addaati. Sababni guyyaa addaa taasisuufis Waaqayyoon guyyaa itti ergamaa qulqulluu Rufaa'eliif waadaa fayyinaa itti kenneedha guyyaan kun jechuudha. Sababa isaadhaafis samiin banamtee toolti. Jalqaba hiika isaarra gaafa ilaallu Rufaa'el jechuun Rufaa jechuun doktora jechuudha yookaan immoo hakiimii kan jennuun kana jechuudha. El jechuun immoo Waaqayyo jechuudha. Maqaawwan dhumarraa el jedhu qabu kuni maqaan el jettu tun yookaan immoo jechi el jettu kun Waaqayyo jechuudha. Walumaa gala maal jechuudha Rufaa'el jechuun doktora Waaqayyo yookaan immoo fayyina Waaqayyo irraa kan argate kan nama fayyisu doktora Waaqayyo jechuudha. Rufaa'el jechuun maqaa isaadharraa gaafa kaanu jechuudha. Egaa guyyaan Phaagmee bulii sadiin kun akkuma dursiin jedhe guyyaa itti qulqulluun Rufaa'el aangeeffame guyyaa itti argateedha jechuudha. Waaqayyoon jalqaba nagada 100 uume jedha seera uumamarra gaafa laallu. Nagada 100 uume nagada 100 kana keessaa raamarratti manaabirtii 10f aangeeffamaan yookaan immoo aangoo kan qabu Rufaa'elidha jechuudha. Manaabirtii 10f jechuudha. Achirratti muudamee aangoo achirratti qabaachuudha. Ergamtoota hangafa ergamtoota kan jedhan 7 keessa isaan keessaallee ta'ee sadaffaadha jechuudha. Hangafa ergamtoota keessatti kan ramadamuu fi sadaffaarratti kan argamudha jechuudha. Tokkoffaan Mikaa'elaa, lammaffaan Gabreelidha, sadaffaan Rufaa'elidha jedhee sadaffaarratti kan argamudha jechuudha. Kanumarraa ka'uudhaan macaafa Xoobiit boqonnaa 12 lakkoofsa 15 irraa gaafa dubbisnu maal jedha hangafawwan ergamtoota kabajaman keessa inni tokko ana Rufaa'elidha jechuudhaan achirratti qulqullichi Rufaa'el dubbateeti jira jechuudha. Kanaaf Heenok illee macaafa isaa boqonnaa 10 lakkoofsa 13 irratti dhukkubawwan hunda irratti fi akkasuma madaawwan dhala namaa hunda irratti akka fayyisuuf aangoon isaaf kennameeti jira Rufaa'elidhaaf. Egaa guyyaan kuni gama biraatiin manni Kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo waggaatti guyyoota 2 waa eegdi. Waan inni eegdu tokkoffaa xooma gooftaa isa guddaa keessatti guyyaa Dabra Zayitii guyyaa dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ta'uu danda'a jettee manni Kiristaanaa eegdi. Beektonni mana Kiristaanaallee akkas jedhan. Guyyaan lammaffaa immoo waggaa keessatti eegamu gaafa Phaagmee bulii sadii kun guyyaa dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoos illee ta'uu danda'a jedhanii abbooliin keenya akkasitti ni eegu jechuudha.
Egaa gaafa kanatti samiin hanbanamtuuf guyyaa itti Rufaa'eliin itti muudamee fi hangafawwan ergamtootaa kana muudama itti argateedha fi akkasumas immoo guyyaa kana waadaa waaqayyoon isaa kan immoo akka reeffa waati kaasteerra waadaan qulqulluun ergamaan Rufaa'eliin fudhate maalidha tokkoffaa dhukkuba kamirrattuu aangoon kennameefiti jira. Lammaffaa immoo gadaamessi nama handubartoota hanaadholii keenya jechuudha. Akkasuma immoo hanoriillee haa ta'u gadaamessa kan hiikudha jechuudha. Gadaamessa dhalarratti gadaamessa kan hiikudha jechuudha. Aangoo kana waaqayyoon qulqulluu Rufaa'eliidhaaf kenneeti jira jechuudha. Kana jechuun nama qofaaf miti horiidhaaf beelladootanillee dabalatee kan kennamedha. Gadaamessa kan saaqu isaa jechuudha. Kana waaqayyo isaaf kenneeti jira jechuudha. Kana qaba. Kanarraa kan hafe dhukkuba kamirrattiyyuu namoota amananii itti fayyadamaniif inni fayyisaadha jechuudha. Kanaaf inda'u guyyaa boruu kana mukaan immoo gaafa guyyaa Rufaa'el Phaagmee bulii 3 kana waaqni gaafa roobu namoonni baay'een qullaa isaanii keessa deemanii cuuphamu jechuudha. Maaliif qulqulluun Rufaa'el waaqni Rufaa'el nu eebbisaa jira nu eebbisa jedhaniiti. Nama darbuullee qabu jechuudha. Roobni guyyaa kana roobu yoo rooba arganne rooba saniin cuuphamuudha qabna. Yoo rooba dhabne bakka tsabali jirutti cuuphamuudha qabna. Hoo tsabalayyuu dhabne bishaan nu bira jiruun yaa waaqa qulqulluu Rufaa'el nuuf eebbisi jenne of cuuphuudha qabna guyyaa kana jechuudha. Maaliif cubbuu keenyas waan hafuura du'aadhaan karaa akka dhukkubaa kanaan nu dararu hunda isaatiyyuu kan nurraa fayyisuudha kan qulqulleessuudha jechuudha. Indoom durdurirratti maatiin baadiyyaa keessa jiran abbooliin baay'een sirriitti itti fayyadamu jechuudha. Daa'imman illee yaa rooba Rufaa'el nu guddisi jedhanii rooba keessa kaataniiti yeroo cuuphaman argina jechuudha. Lafa jirutti illee namoonni baay'een kan amananii kan godhan baay'eetu jira jechuudha. Kan ammoo asirratti akka dhaamsatitti jechuu kan hin barbaadu waan takka ittiin jira. Kana kan gochuu qabu kiristaana ortodoksii qofayyuu miti. Warri Protestaantis haa ta'u warri Islaamas haa ta'u osoo waan kana godhan inni fayyu dhukkubarraa waan darramurraa nu dhukkubu. Sababbiin isaa roobni samiidhaa roobu kuni kan nama hundaati. Wanni samiidhaa dhufu kun hallafa kana hundaati waan ta'eef namni hunduu aggaxaami kanaan hoo itti fayyadame fayyina ni argata jechuudha. Dabalataan warra amananiif immoo yoo akka dhaamsatti dabarsuu kan hin barbaadu maalidha rooba guyyaa kana roobu kuufachuudha qabna teechisuu tokkoffaa ittiin cuuphamuudha qabna lammaffaa immoo waraabbannee waan baay'inaan nu qabuu danda'u keessatti kuufannee ol kaachuudha qabna gizee biraa dhukkuba keenyarraaf haawwoliiwwan deemsa irratti rakkataniif hafuurawwan du'aa mana keenya keessatti nu dararanuuf maqaa waaqayyootiin itti facaasine sirna qulqullummaa fi waadaa qulqullicha Rufaa'eliin argate kana kan irraa argannu ta'a jechuudha. Kuni ogummaa guddaadha. Kuusannee mana godhachuu kana. Odoo roobni iyyuu roobuu dhabaate bishaanuma guyyaa Phaagmee bulii 3 kana waraabamurraayyuu kuusnee teechifachuun nurraa barbaachisaadha jechuudha. Maaliif akkas jennee yoo amanne akka nu amanneen waan nuuf ta'amuuf jechuudha. Kana akka dhaamsatitti dabarsuun barbaada. Kanarraa kan hafe qulqullichi Rufaa'eliin jechuudha. Egaa Xoobiyaa fi Xoobitiin illee akkamitti ija isaanii akka fayyise abbaa Xoobiyaa nama jedhamu akkamitti akka fayyise dubartiin mooyyuu hafuurri du'aan rakkisaa ture keessayyuu dubartittiin sun abbaa manaa godhattee yookaan heerumtee halkan tokko abbaan manaas yoo wajjin bule bariitu sana ni du'a ture. Akkasumas yoo ta'u waggaa 7 guutuu namni 7 guutuu yookaan abbaan manaa 7 irraa du'eetu ture. Inni kun furmaata kan argate karaa ergamaa qulqulluu Rufaa'eliin jechuudha. Seenaan kun guyyaa kanatti bal'inaan dubbatamaa seenaa isaallee bal'aadha. Amma seenaa sana kaasa seennee wannoo jechuudhaaf sagantaa keenya wajjin illee waan hin deemneef malee kanallee kan itti hojjete jechuudha. Kun immoo ragaa maaliin nu taare dhukkuba keenya kamiifiyyuu furmaata kan nu ta'udha jechuudha. Har'a addunyaan keenya namoonni baay'een haa beekanus haa wallaalanus karaa kamiinuu haa ta'u dhukkuba adda addaatiin yeroo itti dararamaa jiran yeroo itti dhiphachaa jiran kan argaa jirru jechuudha. Kanaaf furmaanni amantaarra jira. Amantaadha wanni goonuu kanarratti ni arganna. Kanaafuu amantaadhaan gochuun barbaachisaadha. Guyyaa boruun kan akka yookaan immoo gaafa Phaagmee bulii 3 kan eenyuma jalayyuu akka hin darbine kallattii kanaan akka itti fayyadaman dhaamsa akka mana kiristaanaatti illee dabarsuudhaan barbaada. Manni kiristaanallee kanuma barsiisti. Kana jechuun barbaada galatoomi kanuma ibsikoo. Tole ishee.
Dhugumatti waaqayyo sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu dhaggeeffattoonni keenya dhugumatti sagantaa kanarraa waa guddaa barattu jenneetoo yaanna. Maaliif sagantaan kun sagantaa waqtaawii yookiin yeroo isaa eeggatee kan isinii dabarsaa jirrudha. Sagantaa kanas yeroo isaa eeggatee yeroo hunda isiniif dabarsuudhaaf isinis laayikii, sheerii, sabiskiraabii nu godhaati. Chaayinaalii keenya kana faana duuka bu'aatii sagantaa asii darbu. Tajaajila asii isiniif kennamu kana haala gaariidhaan ittiin nu jajjabeessaa isiniin jenna. Egaatii obboleessi keenya barsiisaa Daaqoon Abbaay dhugumatti waaqayyo sagalee jireenya sinaa dhageessisu. Chaayinaalii keenya nu jajjabeessaa galatoomadha. Horaa bulaa deebana.